ummata Oromoo jalaa dhoksaa miti. Qabsaa'ota gartee waraana bilisummaa Oromoo jalaa dhoksaa miti. Ammoo guyyaa bira kolishanii kana kan deddeebinee gartee namuu waggaa waggaan ayyaaneffannuu fi tokko gootawwan keenya ka waggarraa waggatti wareegama kafalan ka waggoota gartee qabsoon bilisummaa Oromoodha erga rasaasanii gartee bilisummaadhaa eegalee wareegama kafalaa jiran ummata Oromoodhaa kafalmaa bilisummaatiif wareegama kafalaa jiru hawaasa keessatti iddoo garagaraatti maadheenis hawaasummaanis qabeenyi isaa gubachaa jiru lubbuun isaa badaa jirtu itti yaadachuudha jechuudha. Guyyaan kun guyyaa eebbuu shinnigaati. Guyyaa gootawwan hooggantoonni dhaabaa gurguddoon dhaabni kun akka dhaabatti qabu hayya duree itti aanaa hayya duree miseensa shanee gumii guyyaan gartee silaa amantiin addaan hin baanu tokkummaadhaan gartee qabsoodhaan manaa baane kaan islaama taanee hin duunu kaan kiristaana taanee hin duunu kaan gartee amantiin wal qoodnee wal biraan dhumnu jee guyyaa tokkummaadhaan wareegama olaanaa adda bilisummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromootti kabale. Guyyaa kana gaa ebla 15 guyyaan kun dhuunfaa gootawwan waraana bilisummaa Oromoodhaa hanga guyyaa bilisummaatti itti wareegamatti yaadannudha. Seenaa siidaa wareegamtoota Oromooti. Jaalawwan suni tokkummaadhaan agartee iduree itti aanaa iduree dabalatee miseensonni shanee gumii 11 haa wareegamanii malee ammoo guyyaan kun siidaa qabsaa'otaa ta'ee taafee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo keessatti baadheetti kaabaa gibbitti akkuma isaanuu amantii waliin qoodiin kutaadhaan waliin qoodiin guyyaa kana guyyaa jabaa godhanii siidaa qabsaa'otaa wareegamtoota Oromoo godhanii hambisan kana osoo amantii waliin qoodne osoo kutaanis waliin qoodne uummanni keenya tokkummaa isaa agarsiisee guyyaa ebla 15 waliin kabajuu ta'a jechuudha. Guyyaan kun dirree irrattis ni kabajama. Uummata Oromoo keessatti ni kabajama. Biyya keessatti ni kabajama. Biyya irratti ni kabajama. Maadheleen yookaan immoo jaarmoonni garaagaraa afooshaan adda addaa guyyaa kana guyyaa tokkummaadhaan adda bilisummaa Oromoo abbaa waboo jalatti guyyaa ittiin tokkummaa agarsiisanii ittiin kabajane guyyaan kun. Namoota gartee akka isaaf malatti akka isaa ta'etti osoo hin taane akka dhaabatti ka sagantaa dhaabni kaayetti iddoo garaagaraatti jaarmoota garaagaraa jira. Eeshiyaa irratti iddoo galaafaa biyyoota arabaa kanatti Afrikaa irratti biyya keessatti akkasumatti jechuudha. Akkuma dhaabni gartee kaateen sagantaa dhaabaa kana uummanni Oromoodhaa harkamee guyyaa gootota isaas yaadatee gargaarsallee qabsoo bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromooti. Hara waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo waliin qabu. Biitti akka biyyatti wabii yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo firra fuutee gargaartu hin jirtu jechuudha. Gargaarsi uummata keenyaa guddaan uummata Oromooti. Gargaarsi qabsoo keenyaa guddaan uummata Oromooti. Uummanni keenya tokkummaan dhaabbatee wal jabeessee wal bira jiraatee guyyaa kana sababeeffachee alaaqaa isaa wal dhufee waraana bilisummaa Oromootiif gargaarsa godhuu qabaa jennamti. Kanaaf gargaarsa yeroo nuti uummata Oromoo gaafannu hadhaa miti. Qabsoon tinnisa malee qabsoon gartee gargaarsa hawaasaa malee galma keessa hin jirtu. Biyyuma kamuu qabsoo kamuu warri diddaa gabrummaatiif fincilee qabsoo hundinuu gargaarsa uummata isaatiin galma ga'ee jechuudha. Gargaarsa uummata keenyaa haa qabsoo keenyaas jiraachisu haa qabsoo keenyaas jiraachisu jechuudha. Kanaaf osoo kadhaa'uu hin taane warri yaadachiisuu osoo hin taane beekeetu uummanni kun beekaa fi hayyuunsa wal gurmeessee wal bira dhaabbatee guyyaan kun guyyaa wabooti. Guyyaa wareegama ittiin gartee jabaa kafalleedha. Guyyaa ittiin gootawwan kun yaadamuu qabnu hayyuutu itti wareegan. Magarsaa barii hayyuu qabsoo Oromooti. Miseensonni shanee gumii suni hayyoota qabsoon Oromoo qabduu fi beektota qabsoon hin qabdu. Waraana qofa osoo hin taane hooggantoota qofa osoo hin taane hayyoota Oromoo beektota Oromoo ka guyyaa sana beeka akka beekatti qabsoo tanaaf gaafa sun dhaaba mataa dhaabaa walii qabee beekumsa isaatiin hariiroo ollaa tolfachuudhaaf gara soomala osoo mulanii shiftaa gartee osoo malatti wareegaman jechuudha. Guyyaan kun guyyaa beektonnis yaadachuu qabu. Magarsaa barii nama laafaa miti. Agartee beekaa qabsoo Oromooti. Hayyuu qabsoo Oromooti.
jaalawa wareegamanii miidhagsiishan eegummochuu wareegamsu hundiru laafaa miti hayyoota qabsoo Oromooti. Guyyaa kana waraanni summa Oromoo qofti yookaan ammoo gontoonni dhaabaa qofti osoo hin taane hayyoonni Oromoo addunyaarra jiru bilisummaan saba kiyyaaf ni maltee uummanni kiyya bilisummaa harkachuu qabaa gabrummaa jalaabee bilisummaa tarkaanfachuu qabaa Oromiyaan akka Oromootti biyya ta'uu qabdi hayyuun beekumsa akkasii qabu hayyuun beekumsi isaa gara sabatti yaadu hayyuun beekumsi isaa gara qabsoo Oromootti yaadu hayyuun beekumsi isaa saba isaatiif ta'e ka'anuu Oromoodhaa beekaa Oromooti beekumsa kiyyaaf Oromoon male hajuu har'a guyyaa kana akka hayyooteetti yaadachuu qabaachuu qabna kunishan kan. Kanaaf yaadannoo qofaa miti guyyaan kun guyyaa ittiin tinnisa qabsoo Oromoodhaa gargaarsa waraantummaa Oromoo ta'uu qabaa jennee dhaammannaa jechuuti. Kanaaf uummanni keenya alaa keessatti iddoo jiru hundatti akkaataa isaan malee haala keessa jiruun yaadatee buusisaa kallattii dhaabaatiin waraantummaa Oromoo seenuu saddeettanuu yookaan qabsoo Oromoo waraantummaa Oromoodhaa alaa keessatti abaaboo waraantummaa Oromoo dhaabbatee tinnisuu qabaan dhaamsa kiyya guddaadha. Ani gaa jaalambisaa seenaa hoogganaa waraantummaa Oromoo zoonii bahaatii uummanni keenya alaa keessaan tokkummaa nuti irraa sana dhaamannu amaanaa isin kana jira. Amaanaan kun amaanaa tokkummaati. Qabsoon Oromoodhaa osoo waraantummaa Oromoo biratti tokkummaadhaan dirree irratti uummanni keenyas wareegama olaanaa kafalaa jiru. Alatti immoo waan garaagaraatiin rakkoota tokko xiqqoodhaan diigumsinii fi akka tokkummaan hin dhabamne dhaammadha. Injifannoo uummata Oromooti. Abaaboo naamoo uummanni Oromoo galma bilisummaa haadha qabu ni moona injifannoo. Ani rakati beektoti Oromoo waatti wal mari'atanii waan akka jaalamamaa caaftuulamaa jaaranii keessan mari'ataniitiin kaabaaf gubbaa dhaamsa ergachaa turanii silaaftuu eegi wareegamina mirraan oliin lammeessoo gaafii Oromoo mormi cunqursaa jedhaniitiin biyyoota alaa kan irratti barreessanii gaafachaa turanii kan cuf irratti godha turanii uumaa hiika guddaa kennuu hin dandeenye Oromoo tokkochuu hin dandeenye kanaafi gootowwan qaqaaliin akkas godhu raati wareegamu akka biyyooti kamiyyuu fudhattu akka addunyaa kamiyyuu fudhattu fudhanne Oromoo haa bilisoomsinu jaarmaa itita indoominni qabu sansakkaa qabu heeraaf seera qabu haa jaarru waan jedhan jaaranii ittiin hojjetan jechuudha. Dhaabi kun akkasirraatii gad dhaabame jechuudha. Dhaabii dhaabachuun raati ergi dhaabatan bifa dippiloomaasii akka jaarmaa ititaatti biyyoota laalletti nama baafanne jedhanii nama baafatanii jechuudha. Namooti baafatan sunini namuyyuu hubata gaafa irbush inni gaasana soomaloota wareegamanii jechuudha. Jaallan sun hedduun namni gara kudhanii boolla tokko wareegamee jechuudha. Eegi jaallan sun wareegamanii asoo jaallan kuyya wareegamanii jedhaniitiin namatti himin waggaa lama ta'an. Eegi waggaa lamaa gad deebi'anii ammoo jaallan sayya wareegamanii ajibbaan nuti jedhanii yaadannoo akka godhatanii jibbaadhaa jedhanii wal jibbaachisanii jechuudha. Maaliin jibbaadha? Wanni jibbaannu yaadannoo akkam yaadannoo bara. Ayyee yoo akkas taate waan ati namu hubachuu malee waan namu beekuu malee waan qabsaan kamuyyuu beekuu malee nami eegii qabsaa'ee carraa sadiittis mudataa jechuudha. Carraa sadii qabdaa jechuudha. Carraa sadeen kan keessaa carraa tokko wareegamtee Oromoo bilisoomsuu yaadannoo bara baraatti yaadatamu. Inni lammaffaan ammoo loloota akka gootee baabuu abbayii akka gootee daraarama akka keessa baatee Oromoo bilisoomsitee abba biyya taatee maqaa abba biyyummaa argachuu. Inni sadaffaan ammoo dadhabaniitiin galu maqaa gantuu argachuu. Maqaa kan hiree kan sadeenti si mudachaa jiru. Nu abbi jiru nama abbi jiru kan cufa hiree kan sadeenti eegata. Nama lubbuun jiru hireen kun sadeen laazima eegataa jiru. Hiree kan sadeen keessaa yaadannoon gootota jechuun sababii guddaan itti ta'ee namni wareegame carraa isaaf waan fixateef waan sila argachuu qabu waan sila argachuunis malee waan sila wareegamaan argachuu malee guutuu waan argateef kun namni yaadannoo isaati kanaan yaadannoo bara baraa ittiin taatuuti isaniin jedhaa jechuudha. Kanumirraani uummati Oromoo bal'aan kanneen biyya alaatiif biyyi keessa jiran
walcina dhaabbanne wareegama keenya kana bilaasha takkinni hin baan takkinni akkasumaan hafte hin taane takkinni bu'a qabeessa dhabi hin taane faan walii dhaabbanne faan wareegama kana dhaabbanne yaadannoo kana sababeeffanne yaadaan wal bira dhaabbanne qabeenyaan wal bira dhaabbanne wareegamaan wal bira dhaabbanne wareegama keenya kana firetti goonu asumaan isa yaadachiisa kan nuu fudhadhaa dhaamsa waraana bilisummaa Oromoo guutuu bakka bu'eetiin isanii dabarsa kan achumaan dhaamsa kiyya dabarfadhaa jechuudha. Kaaniif impaayirii kun rakkoo qaba. Rakkoon impaayiraa guddaa. Impaayiraa jechuun impaayirii yookaan cabuu qaba yookaan baduu qaba. Impaayirii ammoo uummata Oromoo inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo qaala'insa jireenyaatiin inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo qabeenyaan inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo waraana naqeetiin inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo lafisa saameetiin inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo gibiraan inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo lafisa biteetiin inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo beekisa doomseetiin inni ijjeese jechuudha. Uummata Oromoo aadaa isa balleessee inni ijjeese jechuudha. Duri aadaa qaba, aadaa raabaa qaba, aadaa gadaa qaba, aadaa gadaa mojjii qaba, aadaa abbaa gadaa qaba. Aadaa san cuf keessee garee tochee gooxii tochee cufa balleessee Oromoo guutumaan guutuutti inni ijjeese jechuudha. Kanaafuu mootummaa kun mootummaa akkasitti Oromoo ijjeeseetiin qaala'insa jireenyaatiin ijjeese waan cufaan ijjeese lubbuu isa ijjeese seenaa isa ijjeese lafisa ijjeese jechuudha. Kanaaf warra biyya kana akkas godha kana dur dhaabbanneetu fakkeenyaaf yoo sanii fudhadhe filannoo amma tan gaddeemtu filannoo yaa obbaati. Nu akka kenna filannoo obbaati. Maal obbaas filannoo qarxaasii kuma tokko nama tokkochatti boolli tokko kee buusaa jechuudha. Filannoon isaanii akkasi. Nama tokkochatti achi kee buusaa jechuudha. Haan lammeessoo kaardii kana kutatte malee siin jedhanii kaardiin sana immoo kaardiin sun waan tarakkaa qaba. Waan Oromoo tarakkaa. Waan karaa isiin deemtutti Oromoo tarakkeetiin Oromoo ijjeesaa keessa kaanii waan ittiin nama doorsisanii ittiin nama qabanii ittiin nama ijjeesan keessa tokko jechuudha. Kanaafuu miidhaan akkasii Oromoo irra gahaa jira jechuudha. Namoota filachuu fedhan fagoo filatan. Fagoo filan. Namoota bakka kaasuu fedhanillee fagoo bakka kaasan. Kanaafuu miidhaan akkasii Oromoo irra jira jechuudha. Oromoo akka namaattuu namni laakkan jiru jechuudha. Uummati Oromoo Itoophiyaa keessa jiru nam miliyoon 130 jedhanii uummata Oromoo miliyoon 50 sun cabsanii miliyoon 78 gad deebisu. Toftaa warri baase uummata bal'aa uummata guddaa jedhan diqqeessuun hin danda'ama. Uummati diqqa jedhan guddisuun hin danda'ama. Nama beeka jedhan gowwoomsuun hin danda'ama. Nama daalla jedhan sun qaroomsuun hin danda'ama. Nama qabeenya qabaata jedhan sun deegtachuun hin danda'ama. Deeg sun horsiisuun hin danda'ama. Toftaa kan irratti hojjenna. Toftaa kan irratti hojjenna. Toftaan isaan irratti hojjetan tokko toftaa jireenya durummaa. Toftaan durummaa dhuunfaa kan mootummaa. Durummaa namoota mootummaa keessa dhuunfaa. Namoota akkasiitiif amantii akkasiiti jechuudha. Amma wanni isaa beedhan iyyuu hin jiru. Wanni isaa beedhan iyyuu hin jiru jechuudha. Sabichi akkuma baroota dabranii akkuma mililikii sirni akkuma mililikii akkuma dabar darbii baroota sun ijjechaan ammoo sana olii jechuudha. Saamitiin sana olii jechuudha. Fixaansi sana olii jechuudha. Lafa gurguruun sana olii jechuudha. Nama gowwoomsuun sana olii jechuudha. Kanaafuu miidhama akkasitti Oromoo irra jira. Orommati Oromoo ciiftee fuula tokkotti hin raatini. Deeddee fuula tokkotti hin du'ini. Deeddee fuula tokkotti hin du'ini. Waliin falmanne mirga abbaa biyyummaa waliin falmanne. Kanneen mootummaa keessa jirullee, kanneen mootummaa ala jirullee, kanneen biyya ala jirullee, namni Oromoo taatan wal faana dhaabbanne Oromoo bilisoomsinee maqatti goonu oraa bulaa deebana.